Itoophiyaatti waan guddaadha jedhanii kaasu. Isin siyaasa Itoophiyaa sirriitti beektu irratti qorannoo garaagaraa geessitanii jirtu. Seenaadhuma addunyaas qorattanii seenaa gaanfa Afrikaa sirriitti beektu. Qabsoo saba tokkootiif keessattuu saba isin keessaa baatan saba Oromootiif hiika maal qaba? Addunyaa fuuldura ta'anii dhimma Oromoo, deemmaandiin Oromoo kana jedhanii ta'anii dubbachuun hiika akkam qaba? Sadarkaan qabsoo Oromoo har'a irra jirutti akkamitti madaaltu? Kaleessaaf har'a akkamitti wal bira qabdanii ilaaltu? Gaaffii waggaa 50 waggaa 150 jennee kaasuu dandeenyaati. Gulantaa kanatti kana dura wanti argamee beekame baay'een hin mul'atu kan 1991tiin alatti jechuu kooti. Sunillee hamma nan ga'u ture. Amma akkamitti ilaaltu? Madaallii kam qaba? Hariiroo qabsoo marii nama gaggeeffamaa jiru. Akkuma tamma jette qabsoon Oromoo fuula addunyaa duratti jalqabaaf yeroo inni itti bahe miti. Jalqabaaf sadarkaa sana irratti kan inni bahe akkuma tamma jette 91 irratti. 91 irratti Londanitti addunyaa fuulduratti ministeera itti aanaa Ameerikaa lafa argametti kan Awurooppaas lafa argamanitti warri kaaniyyuu warri Itoophiyaa keessaatiiti. Naannoo sana yeroo sana lolaa turan kan akka TPLF, EPLF, OLF sadanuu maqaa kan dhahamani wal duukaadha. Isa kanagaa maaltu adda godha yoo jenne yeroo sanarraati maaltu adda godhaa yoo jennee wal gaafanne gaafa sana mootummaa dargiitu ture. Mootummaan dargii mootummaa sooshaalistii yookiis kooministii waan jedhamuu fi addunyaanis iddoo lamatti hiramtee waan jirtuufi dorgommii mataa isaaniitiif jechuun mootummoonni gurguddoon yeroo sanaa gartuu lamatti hiramanii jiran keessaati. Warri kaan Ameerikaa wajjin, warri kaan Soviet Unionii wajjin yeroo jiran sana keessatti ol bahuun isaa gar tokkoon yoo gara Soviet Union gaafa sana Soviet Union ture gara sana yoo gotte dhimma isaaniitiif ol kaasuudhaaf hin oolu. Sadanuu wal duukaadha bahan isin jechuudhaaf hin jedhe gaafa sana kan lolaa turanii sooshaalistii waan tureefi warri lixaa kuni dubbii sana ol kaasuudhaatiif dhimma mataa isaaniiyyuu qabaachuu danda'u jechuudhaaf hin dandeessa. Akka jechuun koo warri mormitootni mootummaa warra sooshaalistii kooministii tokko kuffisan jechuun bu'aatti waan ilaalamuu fi warrumti lixaayyuu akka dhimma mataa isaanii dhimma uummata Itoophiyaaf osoo hin taane dhimma mataa isaaniif kunoo mo'icha tokko immoo arganne asitti jechuudhaaf illee waan isaanii maluu fi Landan irratti dubbatanii warri miidiyaa qaban dhaabbileen miidiyaas iddoo sanatti yaa'anii dhagahanigaa waan TPLFis OLFis PLFis jedhamu wal duukaa dhabahan. Inni waan sanaan maramee waan dhiyaatuu danda'udha jechuudha. Amma rakkoon kan Oromoo keessa ture haga ammaatti furmaata kan hin arganne qabsoo Oromoo keessa ka ture Oromootu aangootti ol baheedha jedhama ture. Oromoon aangootti waan ol baheefi aangoo argattaniitu jirtanii gaaffii maalii qabdu ka jedhu suni addunyaan illee fudhateeti. Dadhabbiin Oromoo kun achii ol baasuu illee dadhabne jechuudha. Miidhaa Oromoo irra ga'u, badiisa Oromoo irratti ga'u ka dubbannee hin finne baafnee illee dubbachuudhaaf, cabsinee illee ol bahuudhaaf yeroo itti dadhabnetti ture. Sababni isaa immoo Oromoon gaaffii hafe hin qabu. Warrumti waboon iyyuu warri bosonatti deemanii akkuma duriitti qabsoo kanatti itti fufna malee karaan amma irra deemnu nun baasu jedhan iyyuu akka warra quuftuu akka warra qabsoon Oromoo bakka hin geenye nu malee jedhanii ka jedhaman isaanumtuu mataan isaaniiyyuu kan balaaleffataman ture akkuma sila jedhe. Achirraati cabsamee bahame as gahuun isaa gaafa sana biyyootni gurguddoon gara lixaa kun dhimma mataa isaaniitiif iyyuu gadi baasanii dibbee yoo itti rukutanii yoo ta'e inni kun egaan Oromoon gaaffii siyaasaa seera qabeessa ta'e gaaffii fudhatama qabu qabaachuunsaa fudhatamee waboon akkasa nama balaaleffatamaa ture quufaaf itti kaatani malee aangoon nuuf ta'e jettaniif itti kaatani malee gaaffii maalii qabdu iyyuu ka jedhamu sun achi keessaatii cabee bahee mootummaa Itoophiyaa wajjin teessee
qixxee teessee walitti haasa'uu danda'uu isaatu adda godhaa. Sadarkaa kanarratti fudhatamuu isaatu adda godhaa. Numa warra waggaa 5 guutuu karaa sirrii miti. Karaan kun kan deemsisu miti. Oromoon haqa qabaa. Oromoon dhugaadha qabaa. Jennee kan dubbataa turre itti dadhabnee baay'ee dadhabbii guddaa kan nutti fidellee inni iyyuu cabsee ol ba'uu isaatii agarsiisa. Adda kan isa godhu kanadha. Lafa turre irraati waggaa 5 dura lafa turre irraati qabsoon Oromoo lafa turre irraati kaafnee amma deebi'ee fudhatama argatee jaalmarroonis hamma tokko waraana bilisummaa Oromoo waan hoogganuu fi Oromoo bakka bu'ee dubbachuudhaaf hin danda'ame daggala keessaatii fuudhamee magaalaa guddoo Taanzaniyaa keessatti miidiyaan adda addaa lafatti dubbatanitti achi as ba'uunsaa inni mataansaa iyyuu injifannoodhaan jedha. Injifannoo akkaataan itti ta'u gaaffii hin qabdan lafa jedhamurraa ka'ee gaaffii qabdu sababa kanaati furmaata siyaasaa kennuu barbaachisa lafa jedhamutti gahuunsa mataansaa iyyuu innuu akkuma injifannootti waan ilaalamu irra jirudha jedheetan yaadaan. Haa ta'u, Profeesar Isqeel, wanti amma gara isin kallattii garaagaraatiin kaastan akkuma qabsoo Oromoottu sadarkaan amma irra gahame kuni maal agarsiisa kan jedhudha. Kanaan ol qabatee implikeeshinii maal qaba? Walumaa galatti wanti amma adeemaa jiru kuni milkaa'es milkaa'uu baates maal argata Oromoon? Yoo milkaa'e maal argata Oromoon? Yoo milkoofne hoo Oromoon wanti inni dhabu maalidha? Walumaa galatti sadarkaa kana gahee wanti gufatu jiraa hoo jiraate Oromoon maal dhabaa maal argata waan jedhu irraa kaasuun barbaachisaa natti fakkaata. Sana booda waan gara biyya keessatti deemaa jirutti deebina. Qabsoodhuma waraana bilisummaa Oromootii gaggeeffamaa jiru kana cinaatti osoo araarri deemaa jiru waraana guddaatu deemaa jira. Waraana deemaa jiru kanas ilaalchisnee wantoota garaagaraatiin wal qabsiifnee kaasnaati. Gulantaa amma irra jiru kanaati duubatti yoo gufate qabsoo Oromoo keessatti tarkaanfii hangamtu fuulduratti deemame maal argata Oromoon? Yoo milkaa'e hoo Oromoon akkamitti tikfachuu qabaa maalis argata waan jedhu kaasneet garas dabarra. Bareedaadha. Ifaadhumatti kisaaraan qabu akka kootti. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaatti argamanii waa'ee Oromoo dubbachuun isaanii milkaa'es milkaa'uu baates kisaaraan qabu. Maaliifan kana jedhaa? Yoo milkaa'e nu hunduu akka inni milkaa'u barbaanna. Maaliifi nagaan waan dhibeef, nagaan waan bora'eef, bakka nagaa waraana duwwaa waan ta'eef sababa kanaaf miidhaan uummata Oromoo irra ga'e kana waan hin jedhamneef sababa waraanaatiif. Ilaa amma waraana miti kan waraanicha duwwaa mee kan uummata kana miidhaa jiru. Waraana bilisummaa Oromootii wajjin godhamu yookiis lola waraana bilisummaa Oromootii wajjin godhamu utuu akka warri OPDO yookiis bilisiginnaan Oromoo jedhan utuu waraanuma sana duwwaadha wajjin waraanutu ta'e gidiraan uummata Oromoo irra ga'e hagas mara miti jechuudhaaf dandeessa. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin miti lolli bilisiginnaan adeemsa. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhame hundumatti dhiiga dhangalaasa. Maatiidhaa fi maatii addaan baasa. Nama buqqaasa. Jireenya namaa balleessa. Qabeenya namaa barbadeessa. Tajaajila mootummaan uummataati kennutti dhowwata. Livelihood akka jireenya namaa jireenya isaa akka inni hin jiraanne godha. Qotee bulaan yookiis qotatee bulaan qotee akka hin bulle ka qote akka inni hin fudhanne godha. Inni kaanis sadarkaa kallattii adda addaatiin uummanni Oromoo jireenya isaa mo'achuudhaatiif hojii inni hojjetu hundumtuu akka inni hin sochoone godha. Sababa kanaatii fi lafa waraanni jirutti sababa waraanaatii fi namni dhumuu xiqqaa miti. Sababa waraanaatii fi maatiin diigame namni wal gargaaruu lafatti dadhabu. Ijoolleen abbaadhaaf haadha dhabde. Abbaa manaa fi haati manaa addaan ba'anii haati manaa ijoollee 7 dhiistee ajjeefamte. Kun hundumtuu waraanaa wajjin wal qabateeti deema. Kana duuba immoo
namni waan hin hojjetanneef, waan jireenya isaatiif waan hin hojjetanneef, waan hin qotanneef, waan hin daldalanneef, waan hojii mootummaa hin hojjenneef, waan mana barumsaa waan hin dhandheefi sababa kanaatiif dadhabinatu qaama irratti waan dhufuuf dhukkubis itti dhufa. Waan hin hojjetanneef beellis itti dhufa. Namni hin hiyyooma, hin deega, hin beela'a, beelaan du'uudha jalqaba. Beelli waan itti jiruutiif immoo tajaajilli mootummaa karaa nageenyaas waan hin jirreetiif immoo dhukkubni bade jedhame kan akka busaa, kan akka koleeraa nama fixuu jalqaba. So bu'aan isaa maali yoo jette lafa waraanni hin jirretti waan nama jedhe kun hundumtuu hafuu danda'a. Lafa dhukaasni hin jirretti. Nagaan yoo gadi bu'uudha eegale, nagaa bu'uu yoo eegale kun hundumtuu hafee namni gara hojii isaatti, gara jireenya isaatti isa dhabe waan barbadaa'e lubbuun kan bahe dhiigi dhangala'ee lafeen cabe isa boodayyuu as deebi'ee namni gara fuulduraatti jiraachuudhaatii fi karaa banuufii danda'a jechuudha yoo nagaan jiraate. Ijoolleen mana barnootaatti deebi'uu dandeessi jechuudha. Mana barnootaatti deebi'uu turree fi rakkoon isaa laamman dhumuun rakkoon waraanni kun Oromoo irratti geesse kuni egeree ijoolleellee waan balleessee jiruu fi ijoollee abbaaf haadharraa dhabde barumsa dhabde iddootti deebisuun iyyuu karaa fagoo waan nama deemsisudha. Dadhabbii gurguddaa, miidhaa gurguddaa uummata Oromoodhaan waan geessee jiruu fi kuni hin hafaa jechuudha tokko ga'a. Kuni hin dhaabbata yoo dhukaasni dhaabbatee uummanni bakka isaa deebi'uu jalqaba. Hojii baay'ee barbaada achirraatii deebisuun iyyuu garuu karaa sanarra deebi'uudhaatiif hin gargaara yoo nagaan jiraate jechuudha. Lammata sababa waraanni biltsiginnaan kun waraana bilisummaa Oromoo irratti kaastee fi qoqqoodinni uummata Oromoo keessatti godhame kana jedhamuudhaatiif hin danda'amu. Uummanni Oromoo saba tokko ta'uu isaatiif naannoo adda addaa keessa jiraachuu danda'a, amantii adda addaa qabaachuu danda'a, gosa adda addaa qabaachuu danda'a. Uummanni Oromoo garuu uummata saba tokkodha ka jedhu innuu wareegama meeqaan kan godhame sun. Wareegama meeqaan uummanni Oromoo tokko ta'uunsaa, sabummaansaa kan beekame, sabboonummaansaa kan beekame sun bara waggaa 5 darbe keessaa waraana kana qabachuudhaani kan isinitti kana fide injifannoo keessan kan isinirraa fudhatuudhaaf adeemu jechuudhaan olola deemsisuudhaan qoqqoodinni uummata Oromoo irra gahe hammana ani jechuudhaatiif hin danda'u. Hedduu kan si gaddisiisu. Waggaa 50 booddee uummanni Oromoo akka sabaatti walitti hidhame akka uummata tokkotti socho'ee akka uummata tokkotti walii dirmate yoo wallaggi dhukkubsate baaleen itti dirmate harargeen itti dirmate inni hafee ture. Maaliif sabummaa Oromoo irratti illee hojjetame. Qoqqoodiniinsi dhufame. Qoqqoodiniinsa adda addaa uummata Oromootti hojjetame sababa waraana kanaatiif. Yoo karaatti deebine garuu yoo nagaatti deebine garuu qoqqoodinsi kun illee hafeeti uummanni Oromoo deebi'ee sabummaa isaallee haareffachuudhaatii fi hin danda'a jechuudha jedheetanii yaada. Yoo karaa kana deemu miidhaansaa daangaa waan hin qabneef miidhaan sun hundumtuu hafuu danda'a jedheetanii yaada yoo nagaatti deebine. Nagaan matuma isaattuu nagaadha. Garuu lafa nagaan hin jirretti waan nama tarreesse kun hundumtuu waan uummata irratti ta'uu fi kun hundumtuu hafee deebinee immoo of ijaaruudhaaf hin dandeenya jedheetanii yaada. Ijoolleen mana barumsaatti deebitee, qotee bulaanis gara qonnaa isaatti deebi'ee, biyyi Oromiyaa deebitee Oromiyaa ta'uudhaatii fi carraa qabaatti jedhee yaada. Garuu waan hin jedhee kisaaraan qabudha. Kisaaraan qabu jechuun koo tokkoffaa yoo milkaa'e nagaan yoo bu'e kunoo waan nama jedhe kan argannu. Yoo ta'uu baates immoo waa'een Oromoo sadarkaa addunyaa irratti dubbatameera. Inni bu'aadha, injifannoodha jedheeran silayyuu. Injifannoodha laanniyyuu siin jedheera sadarkaa sanatti dubbatamuudhaaf danda'umsa. Maal hiikaa qaba? Addunyaan beekuun qabsu rakkoo uummata Oromoodhaa kan addunyaan beekuun hiikaa maal qaba? Namoonni hedduun hiikaa qaba jedhu. Hiikaan inni qabu kun maalidha, Profeesar? Amma fakkeenya yoo sii fudhadhe waraanni kan biraani waraanni guddaan tokko kan dhiyoo kana dhalate deemaadha ture miti deemaadha jira miti gara Israa'el kana keessa. Palestaayinii fi kan amma eekamaa jiru kan iyyaa jiru addunyaadha. Dhugaadha qabu jedhee. Gaafa akka Tigraay yoo yaadatte taate
kan muggutaafii ture addunyaadha. Addunyaatu muggutaafii ture. Addunyaatu karaa dippiloomasii, karaa qoqqobbii dinagdee godhee gargaaraa ture jechuudha addunyaatu. Gaaffiin Oromoo kun gaaffii seera qabeessa mitii, gaaffii hundee qabeessa mitii ka jedhamurraa kaatee gaaffiidhuma Oromoon qabu addunyaa duratti beekame jechuun yoo irratti hojjenne dhagaa inni. Laali amma warri Paalestaan kun waggaa 50 waan akkasii dura waan terrorism jedhan kun yeroo isaanitti jalqabe. Maaliif addunyaan isaanii wallaalee yeroo hundumaa dhukkubbii Israa'el duwwaa waan ilaaluu fi waa'ee warra Arabootaa itti dhiisee waan tureef dhagahamuudhaaf beekamuudhaaf jecha warri Paalestaan aeropilaanii xalafuudhaanii markaba xalafuudhaanii addunyaa irratti beekamuudhaaf ilaa jirraa kunooti jirraa gara jedhan ga'an. Isuma dheengaddaallee yoo ilaalte waan godhan sana gochuutu irra ture warri Filisxeen. Warri Filisxeen addunyaan akka isaan hubatuuf roorroo isaan keessa jiran addunyaan akka hubatuuf kan isaan kana godhan. Maaliif yoo addunyaan hubate addunyaatu sii boo'a. Yoo addunyaan hubate addunyaatu si gargaara qabsoo keetti. Dubbachuu duwwaa miti karaa kan biraa si gargaaruudhaaf kan hin danda'u yoo waan ati qabsoon ati deemsisaa jirtu suni beekame fudhatama argatee fudhatama kan qabudha yoo jedhamee si fudhatamedha. Bu'aansaa kanadha. Ilaa waraanni kana si'a meeqa dubbadheedhaan yeroo baay'eetti. Waraanni tooftaadha malee galma miti. Waan itti deemtu sana iddoodhaan gahachuudhaatii fi itti tooftaadha. Ittiin geessa meeshaadha. Qabsoo keessaatiitii tooftaadha malee inni mataan isaa galma miti. Matuma isaatiin galma miti. Akkas jechuun dhukaasa qawwee duwwaadhaanii hin deemsistu jechuudha. Galma sanatti kan ati deemtu qawwee dhukaasa dippiloomasiidhaan immoo gargaarsa argachuudhaatiif deemu sirra jira. Kun lamaan adda ba'uudhaatiif hin danda'an. Waraana deemsisuu mataansaa siyaasa karaa gara biraa deemsisuudhaadha kan inni jedhamu. Siyaasa karaa gara biraa deemsisuudhaa jedha Karl Clausewitz nama jedhan tokko kan waa'ee waraana baay'ee beeku. So dhukaasuun galma siyaasaa kee gahuudhaatiif dhukaasta malee dhukaasuun mataan isaa faayidaa miti. Galma kee waan ittiin geessudha. It's a means. It's not an end jechuu kooti. Bu'aansaa kanadha. Bu'aansaa naannoftee yoo mo'attes siyaasaan mo'achuutu sirra jira. Naannoftee dhukaasaan yoo mo'ateyyuu siyaasaan immoo mo'achuu sirra jira. Isa garuu addunyaarraa argatta. Fakkeenyi malaa kan Oromootti immoo siibidha kan Filisxeen dhiise. Yoo Oromoon hiree ofiin murteeffatee ani biyya mataa koo danda'een ta'a jedhee uummanni Oromoo murteeffate. Si fudhachuudhaaf kan danda'u addunyaadha. Yoo addunyaan si fudhate malee akka Somaaliilaandi taanaa jechuudha. Addunyaa irratti karaa hojiin siyaasaatiif hojiin dippiloomasii hin hojjetamu taanaan dhukaasa duwwaa deemsisuun tokkollee bu'aa qabaachuudhaatiif hin danda'u. Kana dhagaa kan bu'aansaa jiraatu. Kanaaf ilaa qabsoon Oromoo waan miidhamee achumaan baduun qabu ammas waraanaadha jira. Ammas qabsoo sana qabsoo hidhannootti deemsisaa jira. Yoo ta'uu baate immoo addunyaatti beeksifatee qabsoonsaa maaliif akka inni karaa qawwee duwwaa deemaa jiru itti fufa jechuudha. Waanuma amma jiru itti fufa. Kanaaf kisaaraa miti. Kisaaraatti hin ta'u. Dhaqanii dubbachuun garuu karaa waraanaa waan ati deemsisu sanayyuu in gargaaraa kan jedhuun yaada qaba jechuu kooti. Gaarii Profeesar Mee waan lama haa kaasu. Qabsoon Oromoo sadarkaa kana ga'uun isaa dippiloomaasiidhaan hangam deemne jechuu dandeenya. Sadarkaa dippiloomaasii qabsoo Oromoo keessatti akkamitti kaastu? Dippiloomaasii qofadhu waan kana fiduu danda'amoo waraannis kophaatti waan dalagee qaba waan ta'eef dippiloomaasii fi waraanatu wal simatee waan kana fide. Kanneen lamaan akkamitti ilaaltu? Dippiloomaasii fi gama waraanaatiin wantoota raawwataman. Badan hin jiran qawwee shaniin socho'aa turan wanti jedhame turus hundi jira dhiyeenyuma kana jechuudha. Kanneen lamaan akkamitti bira qabdanii kaastu akka addunyaatti jechuudha. Dippiloomasiinis tooftaadha. Dippiloomasiinis tooftaadhuma akkuma waraanaa. Garuu wal gargaara jechuudha. Waraanni humna sii kenna. Humna sana qabatteeti hojii dippiloomasii immoo hojjetta. Galmisaa garuu siyaasa. Galmisaa siyaasa. Dippiloomasiinis tooftaadhumadha. Karaa ittiin deemtu akkuma qawwee.
qawweef diploomasiin garuu yeroo hundaa wal duukaa deemu. Amma har'a gaafa Daar es Salaam irratti waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaan wal lolli itti fufee jira ammayyuu. Lolli iddoo baay'eetti itti fufee jira ammayyuu. Kan inni itti fufu gaafa Tigraayis kan agartu teessee waa'ee dippiloomasii yeroo hojjettu sana gargaarsa akka inni sii godhuutuuf ilaana akkas godheeraa humna akkasiin qabaa yoo didde akkasan sii godhaa jettee leverage waan jedhan sana waan sii kennuu miti yookis dhukaasni hadhaabatu yoo jedhe iddoo amma qabattee jirtu sanatti waan hafuuf isa bal'afachuudha jecha waraanni itti fufaa jechuudha. Kun egaa akkuma theoriitti yeroo waan ati dubbachuu dandeessudha. Inuma itti fufaa ittuu itti finiina yeroo dippiloomasiin jiru. Maaliif lafarratti waa argachuudhaaf waan barbaadduuf siyaasa borii tolchuudhaatiif jecha isa bal'ifachuu humna kee yookiis harka keessattiin waa mallatteessitu sana jabeeffachuudhaatiif jecha waraanni si barbaachisa. Waraana waraanuudhaa fi lollii fi dippiloomasiin wal duukaa deemu jarri lachuu tooftaadha. Kan isaan hojjetaniif garuu siyaasaaf. Siyaasaanii bu'aa barbaaddu sana gaaffii siyaasa sana bakkaan ga'uudhaatiif hojjetu. Gaaffiin asina gaafatte garuu hammam adeemeera kan jettu asirratti tun dhiiseetii waa'ee isaa maal waanuma beeknudha. Laawas dippiloomasiin ifatti waan ati hojjettudha. Hojiin dippiloomasii ifatti waan ati hojjettudha. Waan dhoksaa miti. Uummatatti agarsiisuudhaaf waan ati hojjettu, addunyaatti hojjechuuf waan ati hojjettudha. Jiraayi kunii yoo jedhame warrumti dhaggeeffatan haa murteessanii anasumattan dhiisa garuu waan jedhe waan jala mura. Loluun tooftaadha. Dippiloomasiinis tooftaadha. Meeshaa ati itti fayyadamtee galma keetiin gahuudhaaf, galma siyaasaa sana gahuudhaatiif ittiin deemtudha. Jarri lachuu si barbaachisu. Jarri lachuu wal gargaaru. Isa tokko gargaara. Wal gargaaranii waliin qindoominaan hojjetaniititi lafa bakka gahuudhaa barbaadde lafa galma siyaasaa keessan akkatti galtuutti si gargaaru. Jarri lachuu wajjin hojjechuu irra jira. Lamaanuu qabaachuu irra jira. Yoo isa lamaan hin qabaattu taatee lamma kanasitti hin dabala. Dippiloomasiin harka lafa jalaan waan ati hojjettus jira mootummootatti dubbataa. Dippiloomasiin pablikiin immoo jira. Public dippiloomasi kati gartuu baay'ifachuudhaaf ati gootu immoo jira. Inni moolaa silaati akka miidiyaa amma ati hojjetaa jirtu, communication ati hojjettu wajjin hojjetamaa jira. Inni hojjetamaa jiraa ka gaariitti hojjenneerraa ka jedhu ifaa waan ta'eef lachuu qixxee barbaachisoodha ergin jedhe ifaa waan ta'eef utuu baay'eetu hin dubbatin akkasumatti bira darbaa garuu lachuu garmalee barbaachisu sadoo waan jala muruu barbaada. Dansa mee gaaffii itti aanutti hin cahaa Profeesar. Gaaffiin itti caanu gara Oromiyaatti akka deebinuun barbaade. Oromiyaatti waraana guddaatu deemaa jira. Ammas tuttuqxanii bira dabartanii gaafa dippiloomaasiin geggeeffamu dirree minjaalarra taa'amee gaafa haasa'amu lafarratti wantoonni godhamuudhaaf malan godhamuudhaaf yookiin immoo yugguma araaranis xumuramee lafa itti gahamee jirutti gaafa dhukaasa dhaabuun labsamee qabatanii hafuudhaa fi tattaaffii hedduutu godhama waan jedhu kun akkuma waan baratameetti waan jirutu fakkaata. Araara taa'aa jira mootummaan. Dippiloomaatota gurguddoo qaban ergee har'as namoota lamaan tokko dabalee ergee jira. Kana dura hooggantoota waraana gurguddoo sadiidha kan achi jiranii. Jeneraalota gurguddoodha jechuudha. Tokko to'annoo waa'ee dhuma to'annootii fi waraana lamaan gidduutti iddoo waraanni kun gahuu hin qabne gahuu qabu jedhamee kan to'atu gidduu sana keessa akka jirudha kanan odeeffadhe. Itti aanee Jeneraal Alamshat Daggifeeti eenyu Getaachoo Guddinaati. Alamshat Daggifee jechuun dogoggoraan hin kaase maqaa isaanii Getaachoo Guddinaati. Fuuldura kanatti maqaan isaanii waan barraa'ee jiruuf akka carraa kaase jeneraala sana. Jeneraalonni kunniin gurguddoon kun mootummaa Itoophiyaatti bakka bu'an achi jiran. Mootummaan Itoophiyaadhaa taa'eetti wajjin mari'achaa jira waraana bilisummaa Oromoo wajjin. Gara birootiin jeneraalonni biyya keessatti hafanii jiranii balleessinee jirra. Dugda isaanii cabsinee jirra. Hin mul'atani kana booda hin jiran jedhanidha. Kaleessa guyyaa kaleessa miidiyaa biyyoolessa Itoophiyaa irratti ETV irrattidha kan gabaasni kun darbaa ture. Hiikaa maal qaba? Maal jechuudha? Waraanni amma deemaa jiru kuni gama tokkoon araara ta'a, gama tokkoon immoo balleessinee irra jedhanii addunyaattis uummata ofiittis himuu jechuun
ergaa maal dabarsuu barbaadaniitidha wanti deemaa jiru kun maal jechuu dandeenya? Yaa kunis ilaa waanuma waraanaa wajjin deemudha propagandaan. Propagandaan ammoo sirra jira. Maaliif hamilee warra waraantuu warra waraana sana deeggarus cabsuudhaati jecha kana gochuun waanuma jirudha. Maaliif propaganda ilaa waraanni gaafa waraanu dhukaasa duwwaa miti, meeshaa duwwaa miti, xiyyitii duwwaa miti, loojistiksii duwwaa miti kan inni barbaadu. Ummata loltu sana deeggaru sana immoo mo'achuu danda'u sirra jira. Gara kee deebisuu sirra jira. Keessumaatiitii riphee lolaa gaafa loltu. Waraana kamiyyuu keessatti garuu propagandaan jira. Maaliif waraanni hundumtuu mooralii barbaada. Inni sii wajjin jirus mooralii qabaatee waan loluuf sana beekee mo'aan jira ofiin jechuutu irra jira malee mo'amteetti akka jedhu gaafa dhufu humna si buusuudha jalqaba. Gartuun kee mo'ameera ka jedhu oduun yoo dhufe humna si buusuu jalqaba. Garuu mo'aan jira yoo jette mo'uudhaaf waan deebiif fiixaan baasuudhaatiif jettee lolta. Kanaaf propagaandaanii mooralii isa kan keetii ijaaruudhaaf loltoota kan keetii mooralii sana cimsuuf ijaaruudhaaf kan mormitu sana immoo cabsuudhaaf propagandaan inuma deema. Ammas ka deemaa jiru propagaandaanii kanumaaf isiin jechuudhaaf hin jedhe. Yoo kana immoo na gaafatte waggaa 5 miti amma kun waggaa 5 deema erguma waraana bilisummaa si'a meeqadha waraanni mootummaan Itoophiyaa jeneraalonni Itoophiyaa cabsini baballeessini barreessini kan isaan jedhan 7 finnaadha miti ka jedhan gaafa sana gaafa 2019 gaafa achi gaditti bahanii isa jalqaba jechuun kaampeenii isa jalqabaatti gaafa ji'a tokko jedhanii gaafa isaan itti bahanii ji'a tokko amajjiidhaati hamma gurraan dhalaatti ji'a tokkoof deemsisnaa jedhanii gaafa achi gaditti bahan 7 finnaa jedhaniiru. 7 mulluqa ishee dhoofnaa jedhanii achiiti gaafa deebi'anii hin dubbanne. Garuu mooneerraa jechuun asitti fin'eerra jechuun waan mootummaan Itoophiyaa jechaa turedha kun waggaa 5 guutuu. Waggaa 5 guutuu. Amma of eeganiiru iyyuu jechuudhaaf hin dandeessa. Falatti godhataniiru iyyuu maal jedhu afaan Amaarinyaatiin jedhu yaaddoo akka nutti hin taane sadarkaa yaaddoo hin taane irratti gadi cabsineerraadha kan isaan jedhan. Akkas jechuun waan hiika tokkoof tokko 2 jechuu hin qabnee fi wanti kun borimmoo soba isaanii deebisanii liqimsuudhaaf akka tolutti akkas jedhanii haasa'u. Sigaatiin maayihoon darajaa kan jedhudha kan isaan haasa'an. Kanadha kan isaan haasa'an. Kanaaf inni balleessineerraan propagandaan waanuma jirudha. Gallachuutiin hongoota propagandaan garuu hamma tokko dhugaa of keessaa qaba. Propagandaan dhugaa sanatti itti daddabaltaa, hin cululuqsiistaa, malee callumattee soba naasoftu. Soba callumattee soba namni beeku naasoftu akkas gooneerra jette. Garuu biltsiginnaan isa toftaanuma godhatee waan itti deemuu fi toftaanuma godhatee itti deemee biltsiginnaan amma immoo haadhuma isaa maraatan natti fakkaata. Akka maraachuuyyuu natti fakkaata. Isaan haasa'aa jiranii waan addunyaarra jiran iyyuu fakkaatu yeroo soban haadhi ishee borii fi lutuun jedhaniiti kan isaanii sobanii. Waraanni bilisummaa Oromoo isaan gaafa waraanatti jalqabanii naannoo Finfinnee miti kan inni lolaa ture. Amma garuu naannoo Finfinneetii miti kan inni qellama yookiis Sudaanii daangaa Sudaanii miti kan inni lolu. Yookiis Gujii daangaa Keeniyaa irraati miti kan inni lolu. Kan inni lolaa jiru naannoo Finfinnee Marseeti. Bahaanis, kaabaanis, lixaanis, lixa kibba lixaatiinis achiinis kan inni lolaa jiru. Kanaaf inni wayittuu waan lakkaa'amu miti jechuudhaaf hin jedhee ilaa amma araara isa jedhan kana yeroo jarri araaraaf gadi taa'anii isa jedhanii yoo namni 2 duwwaa wal lole araaraaf gadi teessa dubbiin kan waraanni bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa gidduu kan jiru dhimma siyaasa wal dhibdee siyaasaati. Lafa biltsiginnaan dhaquu barbaaduu fi lafa waraanni bilisummaa Oromoo ganamtee sabboonummaa Oromoo irraa jalqabee itti ka'e uummanni Oromoo ofii isaatti hiree isaa ofiin murteeffachaa ofiin bulchuutu irra jira kan jedhudha. Isaan kanatu wal dhahe. Isaan kanatu walitti deemuu dide. Ammas isa kana akkamittiin walitti deemsisna
ka jedhu political settlement gochuudhaaf adeemu malee waa'ee araaraa miti dubbiin. Araaraaf adeemu miti. Namni wal lole jiru siyaasatu galma siyaasaatu walitti bu'e. So kan namni walitti dhukaasu sanaafidha. Kun immoo araaraan waan dhumu miti. Kanaaf isa kanarratti uummanni Oromoo yeroo haasa'u waa'ee kanarratti of eeggatuu barbaachisa. Waa'ee araaraa miti dubbiin kun. Waa'ee siyaasa walitti bu'ee wal simachiisanii gara fuulduraatti walii wajjin deemsisuuti. Dhimma araaraa nama wal lole walitti araarsuu waa'ee jaarsummaa miti. Siyaasa wal gate kana walitti deebisanii gara fuulduraatti deemuudhaatii fi danda'uu irratti political settlement jedhan isaanis warrimti adda bilisummaa Oromoo gaafa jedhan inni sirriidha. Kanaaf maqaa isaatiin waamuudha kan nurra jiru. Maqaa isaatu waan hin taaneen waamuun nurra hin jiru. Dhimma araaraa miti. Kun haasaan kun akka itti haasa'uu nurra hin jiru kan jedhuun yaada qaban. Tole gaariidha Profeesar. Egaa wantoonni amma adeemaa jiran kun walumaa galatti hiikaan afaan Oromoo isaaniitii kana fakkaatanitti fakkaata. Dhimma araaraatiin waanuma jedhu kanatti dhimma habaanu malee wanti deemaa jiru waldhabdee namoota gartuu akka hin taane sirriitti beekama. Egaa waldhabdee siyaasaa Itoophiyaatii fi Oromoon bara dheeraadhaaf qaban akka paartiitti immoo waggaa 50 ol jaarraa walakkaadhaaf itti deemaa turanidha. Kan amma adeemaa jiru kun kan namoonni hedduun irratti waliigalanidha. Gara amanamummaatti haa deebinu. Amanamummaan mootummaa bilisiginnaadhaa kun hammam amansiisaadha. Egaa addunyaa fuulduratti waliigalee warra Tigraay wajjin wantoota hedduu irratti hanga ammaa wantoonni raawwataman jiranii. Akkuma quba qabdanii waraanni Eertiraadhaa hanga ammaa Tigraay keessaa hin baane hin baasne jedhaniitidha kan waliigalanii turanii. Naannoon Amaaraa naannoo Tigraay kan qabatee ture waraana dura akka jirutti akka deebisuudha kan waliigalamee ture. Sunis hanga ammaatti hin sirroofne. Walumaa galatti gargaarsi namoomaa naannoo Tigraayitti deemuu qabu. Hanga deemuu hin dandeenyetti hanga kallattii garaagaraatiin uggurri irra gahamuttidha kan deemaa jiru. Kana yeroo garaagaraatti dhaabbanni gargaarsa addunyaa OCHAnis dhaabbattoonni garaagaraa kan waan kana qindeessanii gamas deebisan dhaabbanni fannoo diimaas yeroo garaagaraatti ibsa baasaa ture. Uummanni amma ammaattis rakkatee akka jirudha. Deebisanii uummata gara iddoon jirutti deebisanii qubachiisuun isaan gaammaatti raawwatamne. Egaa waraanni kun iyyuu egaa dhaabbatee gara waggaa tokko ta'uudhaaf deemaa jira jechuudha. Hanga ammaatti wanti kun hin raawwatamne. Sana caala wanti raawwatame garaagartee siyaasaa warra TPLF fi warra mootummaa ce'umsa yeroodhaa jedhamee dhaabbatee Tigraay gidduuttidha uumameetidha. Isaanumti akka isaaniitti waliidha wal rukutanidha kan raawwatamaa jiru. Oromiyaatti wanti kun raawwachuu dhabuudhaaf maali wabiin keenya? Mootummaan kun waan amma addunyaa fuulduratti walii galu kana siyaasa Oromoo bal'aa kana keessatti raawwatu warra Tigraay uummata miliyoona 5 miliyoona 6 caalle sana gidduutti waan mana raawwatee isaanumti akka wal fuuldura dhaabbatanii wal mormaa oolan taasise kuni Oromootti gaafa as deebi'u hangam dhiibbaa qaba. Oromoon akkamitti of qopheessuu qaba. Akka hawaasattis akka dhaabilee siyaasattis akka dhaabbatti akka dhaaba amma mootummaa kana wajjin mariirra jiruttis maaltu barbaachisa jettu? Isa kanaanii warruma ta'anii mari'ataa jiran maal akka godhanii isaantu beekaa akkamitti akka dubbiin kun nutti hin deebine akka kan muuxannoo Tigraayis nutti hin taane maal gochuun nurra jira ka jedhan. Garuu isa amma jedhee ammas jala muruun barbaada waa'ee araaraa kana maalifan jedhaalaa yoo kana goota yoo namni dhaga'e gaarii dhedheen. Haasaan waa'ee araara jedhamu kun karaa bilisiginnaatti kan inni dhufu. Hamma aanaatti, hamma godinaatti kanadha kan isaan deemsisaa jiran. Araaramuudhaaf adeemaa jirra. Isaan duwwaa miti miidiyaa irratti illee bahanii. Namoonni araara barbaanna akka jedhamu miidiyaa amma namoonni kanaan dura hin jirre hin beekne gadi yaa'anii kan isaan odeessaa jiran araaraadha kan barbaachisuudha kan isaan jedhan. Achirratti nutis akka hidhamnee nafneefidha kan hin haasa'u barbaade. Waan isaan adeemsisaa jiran sana ilaallee wanta ta'uudhaati deemu haasa'uutu nurra jira jechuudhaaf hin jedhe namni hunduu beekaa isa jedhamu kana namni hundumtuu beekaa garuu muuxannoo baay'ee qabna jireenya keenya keessatti akkaataatti itti haasoftu waan afaan namaa keessaa bahutu lafarratti deemuudhaaf immoo ta'a. Kuni ogummaa Oromoo keessaa dhufedha. Waan afaanii baatetu lafarratti immoo ta'uudhaatiif adeemti. Waan jedhamuu fi ammayyuu isa jala muruudhaan barbaada. Garuu lammata akka hin taane kanaan duras dubbanneerraa lammata akka hin taane ka jedhu yookiis wabii maalii qabnaa wanni kun akkuma waliigalteen yoo ta'e
waliigalteen yoo godhame amma waliigalteen hin ta'a jedhee yaadan waliigaltee siyaasaa political settlementii kana hin godhu jedhee yaadaa hin jiru amma karaa kan kooti abdiidhaan qaba malee hin ta'a jedhee biltsiginnaan dhuguma dhiisee dhuguma waan jedhu sana dhiisee waliigaltee siyaasaa sana hin godhaa ka jedhu amanuudhaaf na dadhabsiisa waggaa 5 guutuu biltsiginnaa waan jedhan kana waan ilaalleef waan fuuluma duratti sikkutanii si gataniif. Amma mootummaa pireezidaantiin biltsiginnaa Itoophiyaan waggaa 5 darbe keessatti dinagdeen ishee dachaa dabalee jedha. Lakkoofsa hin beennu moo? Lakkoofsumatu hin jiru jechuun quxuriitu hin jiru lakkoofsa hin beennu moo maalirraa ta'eeti kan akka itti afaan guutee sitti haasa'u. Amma kaleessa haadha isaayyuu nuti guddina qabnaa guddina keenya biyyoota naannoo keenya jiran kan isaanii hundumaa walitti dabalame hamma keenya hin geenyeetiin jedha. Hunda isaanii walitti dabalte. Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa, Sudaan maal hundumaa walitti dabalte hamma keenya hin geenyeetiin jedha. Wal ani beeka amma Keeniyaan guddinni dinagdee kan Keeniyaa dachaa Itoophiyaa akka ta'e lakkoofsaan itti beenna. So akka jedhanii yoo gadi ba'anii afaan guutanii sitti haasa'u kan adda baba'iitti ba'anii soba hamma kana gahu sitti sobanii haasa'anii isa haasa'uuf qaanii warri hin qabne. Isaanumatu immoo deebi'ee waan jedhe sana waan mallatteesse sana hojjetaa yeroo jedhu anaaf rakkina ta'a. Anaaf rakkina ta'a. Waan adda baba'iitti jiru sobuuf kan hin sodaanne waan gola keessatti jedhame sana sobuudhaatii fi gara booddee deebi'a. Natti hin fakkaatu. Sababa kanaatiif dogoggorri tokko akka kanaan dura godhame fakkeenyaaf Asmaraatti kan godhame adda bilisummaa Oromootii fi gaafa sana ODP sana wajjin kan godhame nuti obbolaadha nun barbaachisu waan jedhamu sanatti godhamee lafa addunyaan hin jirretti mallattoolee mallatteessuu dadhaban. Inni amma furmaata waan argate natti fakkaata lafa warri taajjaban bira jiranidha. Namni bira jira addunyaa fuulduratti ta'aa jira inni mataansaa rakkoo sana akka ittiin deebineef nu gargaaruu danda'a jedhee yaada. Lammata garuu wabiin hartaamu akka yaada kootiitti. Wabiin waraqatarraan dhufu. Yoo mallatteessanii bahaniyyuu wabiin achirraatiin dhufu Oromoodha. Wabiin addunyaa fuulduratti gatii biltsiginnaan dubbatee fi hin dhufu. Egeree Oromootii fi wabiin kan inni dhufu ofirratti hirkachuudhaan. Yoo kan kun hin taane ammayyuu wabiin jiraachuudhaaf hin danda'u. Haga ammaattu akka nam tokkotti akka Oromoo tokkotti haga ammaattu waan ganama Oromoon qabsootti eegaleef sun kan eegee akka ammaattu tiksee addanaan ga'e warruma waraana bilisummaa Oromoo kanadha. Warri kaanis warri siyaasa hojjetanis amma danda'an isaanis wareegama adda addaatti baasaniiti tiksaniiti addanaan gahaniiru jechuudha. Waan Oromoon ganama manaa baheef sana. Kanaafi political settlement jedhanii yoo gaafa ibsa baasan warri adda bilisummaa waraana waboon kana jedhanii yoo isaan baatanii karaa nagaatiin kan isaan barreessanitti peaceful political settlement kan isaan jedhan dubbiin isaa dhukaasa dhaabuudhaaf deemaa jiru miti. Dhukaasa dhaabna ceasefire isa duwwaadhaaf miti. Political settlement waan jedhaniif walii galtee siyaasaa argamsiisuudhaaf waan deemanii fi isaaf wabii ka ta'u walii galtee siyaasaa sana wabii ta'e ka tiksuu danda'u ofirratti hirkannaan yoo jiraatedha. Inni immoo hiikni isaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa yoo dhiise ittutti bal'ifatee itti guuttatee waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa yoo dhiise wabiin jiraachuu hin danda'u. Wabiin jiraachuu hin danda'u. Laammati gaaffeeti na gaafattee kana siin jedha. Wabiin kan biraa jiraachuu hin danda'u. Hammi tolfameerraa tolfameera addunyaattis bahuunsaa ifatti godhamuunsaa ta'u malee amma wabiin isaa kan tiksu kan eegu kanuma asiin ga'eedha asiin jechuudhaatiif hin jedhe lafa waraanni bilisummaa Oromoon jirretti wabiin kan biraa jiraachuudhaafi jira jedhee ani karaa kan kootii akka nam tokkotti nabanu garuu ani dogoggoruu nan danda'a. An akka nama tokkotti yoon dogoggore homaa miti. Homaa miti namni tokko dogoggore. Garuu uummataati hojjetu yoo dogoggore rakkoo ta'uudhaati danda'a. Gaarii
Egaa amma immoo siyaasa kallattii birootiin akka naa ilaaltaniin barbaade gaafiin kuni namoonni hedduun kallattii garaagaraatiin kaasu. Mootummaa dhumti impaayera Itoophiyaa kuni gaafa dubbiin itti jabaatteen Oromoo wajjin taa'ee mariidhaafis araaraafis kan dirqamu. Bara duriitirraa kaasee gaafa qonnaan bulaan itti jabaatee hooggantasaa hayyuusaa namoota ija qaban keessaa funaaneetii kaan hin ajjeesaa kaan wajjin mari'ataa kaan aangoo kennee goyoomsuudhaafidha yaala. Dhaloonni amma jiru kuni garuu dhaloota waan baay'ee jiilee keessa darbidha waan baay'ee godhee keessa darbidha jedhaniiti kaasu. Kanaan wal qabateetidha aangoo sana dabarsee hin kennuufi jedhu. Ammoo namoonni hedduun lakki mootummaan Itoophiyaa ammas kan araara deemaa jiru. Naannoo Amaaraatti indoo kan deeggarsa guddaa mootummaa kanaaf kennaa ture. Naannoo sana akka ta'e beekamaadha. Wayita Oromoon waraana keessa jirutti illee muusee keenya jedhanii kan faana shubbisaa turan isaan akka ta'e beekamaadha. Amma isaan wajjin lolaa jiran mootummaan bilisiginnaadha jechuukooti. Warra Tigraay wajjin araara waraqaarraa haa qabaatan malee lafarratti wanti lafa bu'ee deemaa jiru hin jiru hanga ammaatti. Gara birootiin daangaan keenya galana diimadha jedhanii mootummaa Eertiraa isaan wajjin waggaa lamaan darbe kana waraana gaggeessaa ture wajjin walitti bu'iinsa keessa seenaa jiru. Kanaafidha humna itti hirkatan hin qabani. Humni itti hirkatan isaan tokkoof tokko qabanii uummata Oromooti. Uummata Oromoo keessatti immoo akka isaan hirkatanii gadi dhaabbanne waraanni bilisummaa Oromoo gaafii uummata Oromoo qabatee isaan kokkee qabee jira, sardee jira. San birayyuu darbee biyya dhuunfachuudhaaf deemaa jira. Kanaafidha hafuura baafachuudhaaf yaaddoo kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo ofirraa ofitti qabanii yookiin araara maqaa araaraatiin ofitti deebisanii waraana birootti of qopheessaa jiru namoonni jedhu jiru. Akkamitti ilaaltu isin kana siyaasa biyyattii sanaa sirriitti beektu siyaasa bilisiginnaan waggaa 5 gaggeessaa ture jala buunee halkanii guyyaa dubbachaa turre hin beektu waan ta'eef kana akkamitti ilaaltu hiikaa maal qaba gama kanaan oggulaalle. Gaarii sirrii dhaloonni qubee yookiis dhaloonni qabsoo qubee kana deemsise qeerroon ka duriirraa wayyaadha dabarsee hin kennu ka jedhamu sana waa lama oon jedhe irratti. Inni durii isa dabarsee kenne miti. Tokkotu keessaatiiti harka kennate malee yoo waggaa dheeraa keessatti ilaalte dhaloonni qubeeyyuu kan hin dhalatuu danda'e warra qubee uumetu dura waan jiruufi. Kanaaf walirratti ijaaraas geenye malee inni dura ture dadhabee inni duubana dhufe cimaa ta'e ka jedhu haasaan sun sirrii natti hin fakkaatu yeroo baay'ee namni yeroo haasa'u hin dhaga'a. Walumarratti ijaaraa dhufne edda nageenya akka uummataatti. Ammas akkasumadha. Dhaloota qubee kana keessaati kan bahe baay'eedha. Kan lubbuusaa wareegama kenne wareegama meeqatti baasee daggala keessa jirus duris jira ammas jira dhuguma dabarsanii kennu waan utuu dabarsanii kennu ta'e kanaan dura dabarsanii kennu. Nan dhagaa yeroo baay'ee namni warri Taanzaniyaa deemanii yookiis Zaanzibaariin deemanii gurgurachuudhaaf adeemuu jedhanii warri haasa'an jiru. Eenyutu bitaa itti yoo gaafatte abaluutu bita jedhanii waan sitti deebisan hin qaban. Eenyutu bita? Bittaaf bittaan jiraannaan gurgurtaan jiraannaan bittaan jiraachuutu irra jira. Yoo bilisiginnaatti gurguruudhaatiif adeemuu jedhanii yeroo haasa'anii maa bosona seenanii lubbuu isaanii kennaniree maa dhangalaasarree silumaayyuu kana hubachuudhaaf hin danda'u durayyuu. Kanaaf dhalootni kun dhugaadha. Kan dhaloota kana keessaatii bahe kan kaleessa qeerroo ta'ee magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti karaa nagaa qabsaa'aa turetu amma qawwee baateeti dirqameeti bosona keessa deemee bu'aa ba'ii sana keessa jiraateeti Oromoodhaatiif loluudhaaf adeemaa waan jiruufi dhugaadha jechuudhaatiif hin dandeessa dhaloonni kun dhuguma dabarseeyyuu hin kennu ka jettee fi dhugaa ta'uudhaaf hin danda'a waan irratti hundeessamutu seenaan waan jiruufi jechuuf hin jedhee sila waan hin dubbadheef keessa deebi'uu hin danda'u. Lafanni ture waggaa 5 dura qabsoon Oromoo lafanni turee fi lafanni har'a gahe sila waan dubbadhee jiruu fi dhugaadha asiin ga'anii dabarsanii kennanii yookiis waanuma hin taane tokko waan Oromoodhaaf hin malle waan dhaaba kanaaf hin malle godhanii deebi'u jedhee ani namanu. Garuu bilisiginnaan amma isa kana fixanneetii nuti tokko taanee araaramne ilaa kan isaan jedhan. Tokko taanee araaramne nuti araaramne. Yoo dhuguma waan siyaasni kun hin dhuma ta'e yoo siyaasni kun hin dhuma ta'e itti gaafatamii jiraachuun irra jira gaaf
beektaa. Itti gaafatamni jiraachuutu irra jira. Dhiiga dhangala'eef, dhiiga kichuu dhangala'eef, haadha ijoollee malee hafteef, maatii mana malee qabeenya isaanii malee hafeef, sababa malee galaana gogsina jechuudhaan dararaan uummata Oromoo irratti ga'eera itti gaafatamni jiraachuun irra jira. Gaaf tokko yoo Rabbi jedhe waan ati ilaa araaramne jetteetti dhiiftu miti jechuudhaaf hin jedhe. Lafa dhugaan hin jirretti, lafa dhugaan tokko hin baanetti nagaan iyyuu iddoo argatee jiraachuudhaatiif waan hin dandeenyeef hin jedhe. Amma immoo galaana diimaa dhadhandhaa isa kana fixannee galaana diimaa dhadhaa jedhamee haasa'aa wala akka jedhanii haasa'anii jedhanu ofi gurra koo hin dhageenye garuu dubbiseera abaluun tokko akka jedhee haasa'ee ka jedhan. Gurra kootiin dhagayeera kan Oromiyaa bulchuu irreecha bishaan diimaa irratti yookiis galaana Hindii irratti goona akka jedhu dhagayeera. Ilaa isa kana daqiiqa lama naa kenni waa'ee siyaasa amma deemsisaa kana. Tokkoffaa Oromoodhaaf waraanni itti fufiinsa barbaachisaa miti gara fuulduraatti. Maalumaafuu waraanumti itti barbaachisaa miti yeroonsaa yeroo nagaati malee yeroo itti waraana kan biraa deemsifannu miti. Oromoodhaan kottula waggaa meeqa ergii loltee booda kan Tigraayis Oromoodhumatu lolaa ture, kan Amaaraa keenya keessas Oromoodhumatu lolaa ture, kan Oromiyaa keessas Oromoodhumatu lolaa ture, Oromoota Oromoodhaan lolaa ture jedhan. Oromoo kanaaf nagaadha malee kan barbaachisu. Nagaadha malee kan barbaachisu waraana itti fufiinsa miti walumaa galatti. Lammata keessumaa immoo waraana buufata doonii argachuudhaafi Oromoodhaafi dhiigi tokko Oromoo keessa dhiigi tokko dhangala'uun irra hin jiru. Hin barbaachisu. Sababni hin barbaachisneefi tokkoffaayi amma kan jedhamu maqaanumaa jedhu malee waraanni buufata doonii kan hin arganna jedhu asabuma miti Eertiraarraa fudhannaadha miti kan ifaansa. Asab jedhan kuni waggaa 30 fi buufata doonii ta'ellee hojjetee hin beeku. Kanaaf yoo dhuguma buufata doonii godhachuudha barbaadda ta'e asab kana birrii biliyoonii 30 yoo xiqqaate irratti baasuus irra jira. Karaa asabirraatii baaftee biyya keessatti galchuudhaatiifiti birrii biliyooniidhaan doolara biliyooniin lakkaa'amu irratti baasuus irra jira. Garuu waggaa 30 darban kana keessatti karaa gara Jibuutiitti karaa bal'aa ijaaruuf baabura elektiriikii ijaaruuf doolara meeqatu irratti dhangala'e. Chaayinaa irraatiitii irratti dhangala'ee Chaayinaa liqiidhaan kan irratti hojjetame isatu mi'a Itoophiyaa keessa lixuuf gara Oromiyaatti lixus bahus isatu nuu ta'a jechuun irratti bahee warri Chaayinaas buufata doonii Jibuutii sana hojjechuudhaaf maallaqa gara biliyoonii 30 irratti baasan. Isa kana akka jirutti jira. Barbaraa irratti gara 100 Itoophiyaan illee birrii meeqatti baafte karaan ijaaramee barbaraa gahee ture. Kana malee laapseet ka jedhani laamuurraatii bahee Isiyooloo dhufee Keeniyaa keessatti laamuu irratti birrii biliyoonii gara 30 irratti bahee karaan sun Isiyooloo dhufee Isiyooloodhaan inni tokko Sudaan kibba deema inni tokko Finfinnee deema. Karaan inni Finfinnee kun amma karaansaa leenii 6 akka godhamuu fi biliyooniidhaan irratti bahuutu irra jira. Oromoodhaaf waan Oromiyaa seenuuf Oromiyaa keessaatii bahu biyya alaatti ergachuudhaaf gara fuulduraatti asab miti ka barbaachisu. Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf. Akka Itoophiyaattis asab miti ka barbaachisu. Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf garuu isa miti kan barbaachisu. Buufata dooniin sun hin barbaachisu iyyuu. Waan hin barbaachisneef Itoophiyaan tokkos du'uun irra hin jiru. Oromoon immoo keessaati iyyuu du'uun irra hin jiru waa'ee buufata doonii kana irratti. Yoo Oromoon dhaga'eera ta'e hin barbaachisu. Horiin meeqaa karaan Oromoon waan biyya alaatti ergatu baafatu. Oromiyaan baafatu. Biyyi Itoophiyaa baafattu karaa sana miti jedhamee dhiifamee yoo yaadatama ta'e Mallas Zeenaawii maal jedhe yoo nuti guddannee dinagdee qabaanne hundumtuu buufata doonii isinii kennan jedhanii nutti yaa'u. Asabiin immoo warri qabanneerra jedhanii Itoophiyaa ukkaamsina jedhanii
lafa gaallitti fincaa'u iyyuu godhachuu danda'udha kan inni jedhe. So Asabiin suni waggaa 30 darbe keessatti lafa gaallitti fincaa'u ta'eera. Achirraa kaaftee maaluma gochuudhaatii fi waraana si barbaachisa? Dhaquuyyuu si hin barbaachisu. Kan inni bahuuf kanaan inni lixuu lafa inni itti bahe laamma horii meeqa kan itti bahe gara biliyoonii $70 irratti bahe isa hundumaa lafatti dhiisneeti arfaffaa barbaachisan namoo isa kaanuu sirriitti itti dhimma hin baane hoo isa kaaniyyuu guutummaadhaan itti dhimma hin baane. Ka Jibuutii isa kaanis birri biliyoonii 2 Jibuutiitti kaffallaa jedhan birri $2 kaffallaa isa fa'aa oolfannaa yookiis tokkoof tuqaa 5 isa fa'aa oolfannaadha miti amma kun hundumtu kanaaf dhiiga dhangalaasnaadha miti kun hundumtu inni sin doolarii biliyoonii 29 Tigraayin loluutti baaftanoo inni sin masaraa mootummaa ijaarrattanii biliyoonii 15 itti baaftanoo inni immoo birrii miti isaaf baasuudhaaf kan hin dhibne har'a garuu ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasisuudhaatiif barbaachise jechuudhaati waan hin barbaachisne tokkollee waan hin barbaachisne kanaaf rabbii jedhaatiiti uummanni Oromoos ta'e uummanni Itoophiyaa kun ija keessan banadhaa gurra keessan banadhaati dhaggeeffadhaa ilaalaa waan Itoophiyaadhaaf hin barbaachisnetti waan Oromoodhaaf hin barbaachisnetti waraanni hin barbaachisu qarayyuu waraanni hin barbaachisu isa kanaaf immoo waraanni tokkollee hin barbaachisu hamma yoomitti biltsiginnaan akkasuma nama walitti naqee biyya walitti naqee ofii jiraachuudhaatiif yaala kun ta'uun irra hin jiru jedheetiin yaada koo kennan. Dansa Profeesar egaa yeroo gabaabaa qabdanii marii keenya kanumaan goolabneetti tibba itti aanu haala marii araaraa Taanzaaniyaatti deemu hordofnee walitti deebinee mari'annu ta'a hawaasa keenyaaf yaaddoo akkasumas miltee gamanaa ka'aa jiran ifa gochuudhaaf waan dandeenye hundaanii odeeffannoo qabannee dhiyaannaa tarii torbee dhufu gara xumuraati irratti ibsi gamalachuuti irraa akka kennamuudha kanan odeeffadhe. Sanii asitti walitti deebuu dandeenya sana booda ibsa torbee dhufu gara xumuraati irratti kennamullee hordofnee deebuu dandeenya. Egaa har'aa fi marii keenya asuma irratti goolabna. Profeesar dhaamsa xumuraa yoo qabaattanii walumaa galatti marii har'a goone irratti waan jettan yoo qabaattanii carraasanii kenna. Ilaa waan kana uummanni Oromoo waan adeemaa jiru kana obsumaan dhagahu. Waraanni warri Taanzaaniyaa Daar es Salaamiin jiran har'a waan gaarii tokko godhaniiru. Jechuun asirra geenyeerra. Hoggantoonni keenya Taanzaaniyaa galaniiru. Dubbataadha jirra jedhanii uummatatti beeksisa kennaniiru. Inni barbaachisaadha. Hamma danda'ametti ABO'n hoggantoonni isaanii hamma danda'ametti waan danda'amee uummanni Oromoo akka beeku gochuun dirqama isaaniiti. Dhimmi kun dhimma waboo duwwaa miti. Egeree uummata Oromoo waan ta'eef. Oduun hin taane waan yeroo isheen deddeemtu kan irraa hambisuu danda'u waan isaan ibsa isaan kennanidha. Kanaaf galatoomaan jedha waan isa har'aa gochuu isaaniitiif. Inni ammatti asii jette sila gaafa 18tti qophaa'aniiru ibsa kennuudhaafi ka jedhu waan akkasii anis dhagaheera namoota irraa dhagaheera gaafa 18 waan akkasiitti kennu jedhu isa ilaa isa kana dhiisaa isa kana itti dhiifnu waan qabatamaa hin qabne hamma isaanirraa dhageenyutti waan qabatamaa isaanirraa dhageenyutti obsaan haa eegnu maaliif hamma nani